Dhimmi jaarsummaa artistii Andu'aalam Gosaa fi maatii Qananii Addunyaa gidduu ture abbootii gadaan goolabamee jira. Innis akkuma beekamu dhimmi obboleettii keenya moodel Qananii Addunyaa ji'a 11 dura dhageenye oduu hunda keenya rifachiise akka ture hundi keenya iyyuu ni beekna. Keessattuu waa'een dhimma du'a ishee hunda keenya caalaa maatii ishee, kaadhimaa ishee artistii Andu'aalam Gosaa gaddaamaa keessatti akka isaan kufan kan godhe ture. Haaluma kanaan dhimmi du'a ishee erga dhagahamee booda kaadhimaan ishee Andu'aalam Gosaa karaa qaama seeraa dhimma qorannootiif akka shakkamaa tokkotti poolisii federaalaa ji'a 6 fidee qorannoo barbaachisu hunda erga raawwatee booda manni murtii olaanaa Itoophiyaa yakka ajjechaa Qananii waliin wal qabaterraa akka inni bilisa ta'e murtee kennee ture. Haa ta'u malee artistii Andu'aalam Gosaa dhimmi kun karaa seeraa yoo xumurameyyuu ani akka ilma Oromoo tokkootti nama safuu aadaa fi duudhaa qabudha. Kanaafuu dhimma kana gara jaarsaatti geesseen maatii ishee waliin araara buusee kabajaaf jaalala kaadhimaa koof qabu mul'isuuf hagam ishee lubbuun dhabuyyuu hariiroon maatii ishee waliin qabutti fufuu qaba jedhee amanuudhaan dhimma isaa kun karaa jaarsummaa akka xumuramuuf abbootii gadaa fi namoota garaagaraa uummata isaanii biratti dhageettii qaban maatii isheetti erguudhaan araara akka bu'u gochaa akka ture odeeffamaa ture. Haaluma kanaan dhimmi jaarsummichaa kan itti fufinsaan yoo xiqqaate yeroo 8 ol abbootii gadaa namoota uummata biratti dhageettii qabaniin dhimmi jaarsummaa kun adeemsifamaa tureera. Dhimmi jaarsummichaas gara dhumaa yoo ga'u warri jaarsaa artistii Andu'aalam Gosaa gochaa kan akka hin raawwanne gama abbootii gadaatiin akka inni kakuu godhuu irratti waliif galanii. Innis anis gama kiyyaan gaaffii sinnaaf gaafattaniif isaaniinis kakuu naaf raawwachuu qabu jedhee gaafatee beellama dhumaa irratti wal arguuf beellama xumuraa qabatanii turan. Haa ta'u malee beellama dhumaa jedhame irratti maatiin Qananii yeroo lamaaf irratti argamuuf fedha akka hin qabnee fi beellamicha irratti argamuu hin dandeenye. Kanammoo akkuma hundi keenya miidiyaa hawaasaa irratti argine maatiin Qananii jaarsummaa wanti jedhamu hin jiru jedhanii turan. Jaarsummaan teenyas hin turre jedhanii gama miidiyaatiin bahanii dubbatanii turan. Egaa dubbiin hunduu galtee qabdi mitiire abbootiin gadaas dhimma jalqaban kana hidhaa itti godhanii abbootiin dhimmaa kana eebbaan gaggeessuun dirqama isaanii waan ta'eef dhimmicha irratti miidiyaa waamanii eebbaan goolabanii jiru. Silaa maatiin warra duutitti galee wanta karaa seeraatiin itti namanni jedhanii yaada yoo jiraate murtii abbaa gadaan itti murteesse aga dhumaatti deemanii fudhachuun dirqama isaanii ture. Artistii Andu'aalam Gosaas dhimma kanarratti haga dhumaatti deemuudhaan dhimmi kun karaa nagaatiin akka xumuramuuf obsaan eegee dhuma irratti garuu akka inni yaade sanatti xumuramuu hin dandeenye waan ta'eef abbootiin gadaas dhimma kanarratti miidiyaa waamanii artistii Andu'aalam Gosaa eebbaan gaggeessanii dhimma kana cufanii jiru. Kun iddoo baayogiraafiidha.